Barnoota Compitara ajaa'iba isinii qabadhee dhufeen jira. Compitara akkami bitachuu akka qabnu HP dha moo akarii bitachuu qabna moo yookaan laptopii Toshiba jedhamu bitachuu qabna ka jedhu tokko lama jennee waliin ilaalla. Compitara akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu kutaa adda addaatiin waliin ilaalla. Haga dhumaatti obsaan na waliin turaan affeeraa kiyya. Ashama hordoftoota channelii YouTube Abdul app har'a barnoota laptopiitiin isinii dhufeera. Namoonni tokko laptopii akkami bitachuu qabna namoonni jettan ni jirtu. Laptopii akkasii kana bitadhaa isiniin jechuu baadullee jechuudha. Laptopii haala kamii akkamisin laptopii maal fakkaatu laptopii kamii akkasiin bitachuu qabdan takka lama jedhee isinitti agarsiisa. Barnoota laptopii barnoota kompiitaraallee kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee waliin bal'ina waliin ilaalla. Har'a fiigaa kan isinii qabadhee dhufee laptopiin kun yeroo banamu jalqaba namoota kompiitara fayyadamanii hin beekne jiru. Namoonni kun yeroo baay'ee waan jabaa itti fakkaate itti mul'ata. Kompiitara fayyadamuun waan jabaa osoo hin taane waan xiqqoon nuti beekuu qabnutu jira. Wanni xiqqoon nuti beekuu qabnu kun maali? Akkuma isin asirratti argitan jechuudha. Barreeffamni asirra jiru kun barreeffama adda addaatiin dhufa. Egaan akkuma isin asirratti argitan kana gaa jechuudha. Qubeen kun qubee wal fakkaataa wal biratti kan baadhatee jiru jira. Keywordii dhumti tokko kiin tokko jechuudha. Qubee lama kan baadhatee jiru jira. Mallattooleef lakkoofsa kan wal biratti qabutu jira. Mallattooleef lakkoofsa kana haala kamiin akka fayyadamnuu fi haala kamiin akka itti fayyadamuu qabnu haala kamiin akka tuttuquu qabnu sana bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Compitara yeroo bittan compitara Toshiba jira. Toshiba waan jedhamu jira. HP jira. Toshiba laptop. Toshibaan kun baay'ee ajaa'iba. Takkaffaa yeroo itti fayyadamnu jechuudha. Itti fayyadamsiisa isaarratti baay'ee nama hawwata. Easy dha. Akka nama iPhone'idhaaf like Apple'i fayyadamuun Apple'n amma namoota keenyaaf xiqqoo siin ni ulfaata. Apple'n garuu Toshibaan baay'ee salphaadha fayyadamuudhaaf. Easy dha. Waan namni barates namni barannes itti fayyadamuu danda'u Toshibaan kun. Kanaafuu Toshiba bitadhaa jedheen isin gorsa angara kiyyaanii. Toshiba yeroo bitattan RAM fi ROM waan jedhamu jira. RAM jechuun random access memory jechuudha. ROM jechuun immoo read only memory jechuudha. RAMin isaa GB 4 ol ka ta'e bareeda. Amma faa osoo GB 6 ta'e iyyuu bareeda jechuudha. GB 6 ol. GB 6 ol tarii gatiin isinitti qaalawata. GB 6 ol. Megaabaayitiin isaa immoo megaabaayitiin isaa kan megaabaayitii GB 500 ol ta'e. Osoo ta'e baay'ee bareedaadha. Isiniin jedha. Kanaafuu Toshibaadha takkaffaan mircaan tokkoffaan ani isinii himu. Inni kaan HP. HP'n illee akkasuma an laptopiin kiyya kan isin argitan kun HPdha. HP'n illee akkasuma jechuudha baay'ee bareedaadha. Inni illee fayyadamuudhaaf waa tokko isin rakkisu waan ofii keessanii itti fayyadamuudhaaf baay'ee salphaadha. Irratti viidiyoo edit gochuuf waan adda addaatiif bareechee isin gargaara jechuudha. Isas akkasuma GB RAM GB 6 ol ROMin isaa immoo 500 ol osoo ta'e baay'ee bareedaadha. 500 jechuun baay'ee guddaadha. 500 waan dafee dhumuu miti. Fakkeenyaaf kompiitara kana yoo ilaaltan 500 hin gahu. GB 297 tootaaliin isaa ammallee 297 kana yuun fayyadamne ammallee kunoo 209 duwwaa. Kanaatum applicationii adda addaa irratti hin feene ammallee. Kanaafi RAMin isaa immoo RAM 2 xiqqoodha iyyuu baay'ee jechuudha. Kompiitara xiqqoodha. Kanaafuu Toshibaaf HP'n isinii filadha jechuudha. Kan gatiin isaa miidiyamii ta'e GB 500 ol ka qabu. Keessattuu laptopiin tokko laptopii CD hin fudhanne jiru laptopii CD fudhatan. Osoo ta'anii immoo baay'ee bareedaadha. Laptopii yeroo bittan laptopii CD fudhatu ta'uu qaba. Kan CD fudhatu osoo tahee baay'ee bareedaadha. Kanaafuu softweerii adda addaa irratti fe'uudhaaf CD nu barbaachisa. Okay, Toshiba kana yeroo bitattan Toshibaan keessan yeroo mara jechuudha Windows 10 haa qabaatu. Amma duraan Windows 8 jira.
namni baay'een amma Windows 8 dhaan kan inni bitataa jiru. Windows 7 ture kuni yeroo jalqaba bitamu ana amma gara 10 tti jijjiireen jira. Windows 10 dha activate hin taane. Windows activate godhinaan jira ammallee. Windows 10. Windows jechuun namoonni baay'een qodaatti fakkaata. Windows jechuun waan kompiyuutera kana cufee banuu jechuudha. Software dha. CD dhaan itti fe'ama yookaan USB dhaan yookaan online irra galamee download godhamee waan itti fe'amu. Kompiyuutarri sana yoon qabaatin qafoodha jechuudha. Windows 10 jira, Windows 8 jira. Windows 10. Windows 10 kun software dha. Kanaafu Windows 10 irratti fe'anii isiniif haa gurguranii isiniin jedha. Inni biraa wanni asirratti isinii dhaamuuf fedhu jechuudha. Windows 8 dhaaf 7 dhaan namoonni bitatan. Amma Windows 18 block tahee jira. Storyin isaa bakki nuti story Microsoft Store jedhama. Akka Play Store irraa nuti WhatsApp fi waan adda addaa download godhannu kan kompiyuutera Microsoft Store jedhama. Microsoft Store kanarraa download godhanna. Microsoft Store yeroo bannu garuu email isaa keenya amma kan mobile gmail.com jennee bananna. Kan kana garuu outlook.com jedhee banama. Kana garaagarummaan isaa outlook.com ARB 6702@outlook.com Outlook idhaan banama. Outlook akkuma kana akkuma Gmail jiru Outlook dha kan kompiyuutera outlook.com jedhamee banama. Namoonni danuu Gmail dhaan faayitii cinqamu sana akkaataa akkaawuntii isaatti banamu xiqqoo rakkisaadha. San banee isinitti agarsiisa viidiyoo itti aanu irratti. Barnoota kompiyuutera kana bareechin sirriitti tokko lama hidhee isinitti agarsiisa. Kanaafuu waa'ee kompiyuutera irraa baruu qabdan yookaan barbaadda yookaan feetan takka lama jedhaati koomentii jala naaf kaha. Koomentii jalatti naaf himaa waan irraa baruu barbaaddan. Kanaafuu bal'inaan bareecheen waa'ee kompiyuutera isinitti himaa isiniin jedha. Kompiyuutera yeroo beekatan Wi-Fi qabaachuun dirqama. Biyyatti illee namni danuu Wi-Fi fayyadamu. Wi-Fi malee kompiyuuterri ni ulfaata. Wi-Fi yeroo mara kompiyuutera irraa kan nuti connect goonu kunoo as bakka kanarra Wi-Fi connect tahee jira. Amma akkuma isin asirraa argitan Wi-Fi fayyadamuu qabna jechuudha. Wi-Fi malee Wi-Fi wanta akka milikinni xixiqqoon as jiran milikkitoota mallattoo barbaachisoodha. Asitti notification akkuma bilbila keenyarraa yeroo gada xoofnu arginu sanitti waan dhufuudha. Kanas jiru guyyaan kompiyuutera keenya yeroo mara sirrii ta'uu qaba. Asirraa language jijjiirraa afaan kompiyuutera keenya jijjiirraa kan ittaanu sagalee dabaluudha idrisuudha. Asittaanu Wi-Fi asirraa connect godhanna. Chargiin as jira. Mallattoolee adda addaa as jira. Kana baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Kompiyuutera irratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya, waan baay'ee irraa wal barsiisuu dandeenya. Isin osoo hin ifatin waan irraa baruu feetan waan isinitti tole gaaffii waan kompiyuutera ilaalchise waan isin rakkise takka lama jettanii akkaataa viidiyoo irratti taphachiisuu qabnu hunda takka lama jedheen isinii himaa. Waan baruu feetan waan arguu feetan nagaafadhaan isiniin jedha. Koomentii jala naakaa waa'ee kompiyuutera irraa baruu feetan kanarraa akkasin irraa barattanitti fayyadamtan abdii guddaan qabaa. Haga barnoota taanu walitti deebinutti turtii gaarii.